Ruutiin isheen durii shamarroota qabdee hutee dabaddabduu yeroo ammaa nuu deebitee jirti jechuudha. Yoo yaarga fuunee hordoftoonni gurreetuu biyya jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii laayikii sabskiraayib gochuudha maatii kiyyataa viidiyoo gaafa laaltan piliis laayik godha jechuudha. Egaa akkuma beekamu ruutiin isheen jagnittiin nuu deebitee jirti jechuudha. Ani dhugaa rabbii ruutaan gaafa akkas jagna taatee akkasti gaafa shamarran hutee qabattu kan natti toltu gaafa boossu gaafa gaddiitu gaafa mimmaan irra yaa'u miti jechuudha kan natti toltu. Egaa gadda fiqiriin qabdee reebdee jirti jechuudha. Dhugaa rabbii hutee qabdee jechuudha. Innaa viidiyoo kana dura dabarsitee jira miti viidiyoo kana dura hojjettee ruutaanii beekamaadha jechuudha. Gaafa fiqir gidduu isaanii fi gidduu Abiraam galtee jechuudha. Maal takka ture beekamaadha. Egaa guyyaa gaddaasii ruutiyyeen Abiraamii fi Hermiidhaanii walitti araarsuuf waamtee turte. Abiraam immoo isheen amanne jechuudha. Bargit Abiraam hin amanu jechuudha. Ruutiidhaan hin amanu. Maaliif yoo jettan ruutiin kana dura Abiraamiin lubbuu isaatti taphatteetti akkas goote. Sin jaalladhaa walitti deebinaa mucaa keenya waliin guddifanna jettee booddee immoo tabaqqii yaaloo jette na aariikoo sitti baheera sin barbaadu jette sanaaf hin amanu jechuudha. Inni Abiraam hin amanuuni gin immoo isheen amma yeroo ammaatti Abiraamii fiqiriin jaallatee fiqiriin faana ta'uurraa Hermii faana ta'uu naa wayyaa jette. Maaliif yennaan Hermiidhaan ni jaallataa yoo Hermii faana ta'ullee firii ta'a. Kanaafi amma fiqir faana ta'u Abiraamii Hermii faana yoo ta'e natti tola isa faana araaramaa jettee gaaffii dhiyeessitee fi turte. Gaaffii sana keessatti atoo Abiraam immoo hin barbaadu asii waan qopheessite qabda yaaddee qabda kanaaf hin barbaadu je'eenii jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin amanneeni isheen garuu ati miidhamurraa ani miidhamuu naa wayya jetteetudha jechuudha. Ermijaa kana kan isheen fudhatte soo hin amanneeni uumaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa kaleessaallee mana ruutiitti kan gadhiifame fiqir ruutiidhaan waamtee ati kana booddee of eeggadhu jetteeni jechuudha. Eenyutu silaa of eeggadhu jechuu qaba ture beektu hordoftoota kiyya ruutaa turte jechuudha. Maaliif yoo jettani mucaa kana dhaabbaa mana isheedha kan hatame waan ta'eef silaa fiqiriin of eeggadhu of kabaji jedhee kan akeekkachiisa laachuu qabu ruutii ture. Ani shamarran garamitti deemaa jiru dhugaa rabbi kanaa fiqir amma Abiraam ruutii faana ta'ee Hermii faana ta'ee deebi'ee ufee immoo gaafa si faana ta'uu amantee ni fudhattaa. Like keessi kee amanee itti walii galaa nama kana baay'ee ulfaata dhugaa rabbii baay'ee ulfaata. Kanaafi ani kanan jechuu barbaadu Abiraam garuu dhiirota biraarraa maaltu adda isa godhee rabbi maaliif akkan shamarran namni kun irratti wal nyaatan iskii garaadha mucaa isaatti haa deebi'u. Isin gidduudhaa bahaa garaadha mucaa isaatti deebi'ee mucaan isaa abbaa malee hin guddatiin mucaan isaa haadha malee hin guddatiin dhugaa rabbii mucaa isaanii haa guddifatan. Warri kaan biraa bahaa dhiira biraa jaalladhaa. Hindi maal akka kana of balleessitu maaliif akka kana of rakasiistu dhugaa rabbii shamarran gatii hin qabne maaf taatu. Innaa fiqir bareedduudha Hermiin bareedduudha. Hermiin yeroo ammaatti hamma tokko lapheen ishee citaa jira. Garuu viidiyoo guyyaa kaleessaa mana Hermiitti gadhiifame akkuma argitanii ijoollee warra kaanii akkan Abiraamii waamee Abiraamitti ababaa laatee inni Hermiidhaan eegee Hermiif ababaa laatee Hermiin waan inni itti araarame isheetti waan araarameetti fakkaata. Inni gaduu macarrashaarra ishee dhiisee deeme jechuudha. Maaliif fedhii isaadhaan dhufee miti fedhii ijoollee sanaadhaan dhufee waan ta'eef itti dhiisee biraa deeme jechuudha. Ila hamma kana jechuudha. Hamma kanadha kan Abiraam gadi ishee buusu kan hamma kana ishee xiqqeessu jechuudha. Dhiirri tokko gaafa si jaalatu si kabaja si galee si xiqqeessaa sin jaalladha yoon si jee faayidaa hin qabu. Hermiidhaan amma sin jaalladhatu jeeyyuu faayidaa hin qabu.
maaliif kabaja ishee gadi buusaa jira miidiyaa filafiitiittidha jaalalli keenyatti baay'atee balikka argi likkii godhi jaalalli kee garmalee yeroo ta'u nama dabbaraa je'ee kan inni isheetti dubbate jechuudha. So namni kun kabaja hin qabuuf dhiirri kabaja namaa hin qabne immoo yoomiyyuu jireenya namaa keessatti mata duree ta'ee ni mul'ata jedhee yaadu'anii jechuudha. Kanaaf Hermiin illee yeroo ammaa irraa cittee garaa ishee kuttee biraa utuu deebitee dhugaa rabbi baay'ee namatti tola. Maaliif bor hanmiidhamu ishumadha. Akkuma ruutaa tokko gaafa deessu ishee dhiisee ammammoo dubartii biraa bira deema. Maaliif kunoo ishee dura ishee lafaa kaastee ruutaanii Abrahaamiin eessaa akka fidde baay'een keenya ni beekna. So nama kan isheef kan hin taane dubartii biraaf ta'a jedhee yaadu. Harruuttiif hin taane dubartii biraaf ni ta'a jedhee yaadu Abrahaam jechuudha. Kanaaf jireenya mataa isheetu yeroo ammaatti jiraattee dhugaa rabbiin miidhamtu baay'ee namatti tola jennee yaanna. Bichaa viidiyoo san hojjetan gidduu kana hordoftoota kiyyaa biizii ta'eenidha jechuudha. Kanan hojjechuu hin dandeenye. Amma gaashaa irraa dubbadheera garuu ruutiyyeen isheen durii sun deebi'utti baay'ee gammadeera. Tadabaaba ishee nama dabadabdu sana jecha jira miti aaktii ishee kan namatti tolu. Dhugaa rabbii isheen deebi'utti baay'ee natti toleera. Warroonni ruutiyyee ishee akkasii jaallatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Bye.